Sirna biyya Itoophiyaa hacaaluu ajjeesse. Sirna biyya Itoophiyaa jechuun biyyi Itoophiyaa sirna mataa ishee qabdi, ideoloojii mataa ishee qabdi. Ideoloojiin kun violentiidha Oromoodhaaf. Kan ajjeesse hacaaluu kana malee jaarmaya tokko miti. Yookaan immoo ilaalcha adda ta'e kan qabu miti. Isa kanaaf asirratti aan sodaan qabu waan Abiy itti jiru dookumentarii qophaa'aa jiru Oromoo bal'eessuudhaaf tamsaasuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira. Guyyaan itti aanan the coming few days baay'ee guyyaa rakkisoo ta'uu danda'u. Mormiin qeerrootti fufee jira. Gambiraatiin Finfinnee keessa ta'anii waa'ee hacaaluu irratti seeraa meeqa xaxaa jiru. Oromoon kanarra darbee seeraa biltsiginnaa kanarra darbee tokkummaa isaanii cimsa moo ni kufaaf. Are we gonna fall for this seeraa kan jedhu gaaffii kana gaafachuun barbaada. Galatoomi. Tole, galatoomi Dr. Enoch. Egaa daawwattoota keenya tokkummaan keenya baay'ee barbaachisaadha. Yoo tokkummaa hin qabnu ta'e hacaaluu baay'een duudhaaf adeemanii baas, lixaas, kabaaf, kibbaa, giddu galeessa utuu addaan hin qoodanii jechaadha. Dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'uudhaa fi kumaatama amanedhaatti guuramuun keenya waa'ee namne. Yeroon kun yeroo wal lollu otoo hin taane yookiin wal kompiit goonu otoo hin taane yookiin immoo kummaa hojjeta jennee wal lollu otoo hin taane yeroo harka wal qabannuudha kan jedhudha dhaamsi Dr. Enoch nu dabarsu. Isinis kanarraa akkasii waan tokko bartan abdii guddaan qaba.